الحمد لله جنة شكري ربي قداتي خدين كان نبني موتين دكي سميتي أيوه فابو بردو برسي فردو إلمان مقالة جمعة بغانا قاعد نفتي سنجتشا مي مقالة جمعة كميتا کرتے میں magaalaa Jimmaa almost waggaa irraa dhufnee turre kabajamoo prime ministeriin keenya jaalatamaan keenya wajjin ala filannoo sana har'agin waggaatti deebi'ee waggaa tokko keessatti wanta arge totally different kun miidhaginni isaa maalsaa baay'ee jiram guddaan irratti arge I expect waggaa lama sadii booda magaalli kun magaala guddattuu taate magaala miidhagduu magaala business office maalefis hawwatamtu akka isheen taatu nan argaa maaliif jennaan waggaa tokko keessatti jiramni guddaan akkana arguun koo anaaf baay'ee gammachuu guddaan arge mee ayyee galatoomi Mansuuree mee namoota Jimmaan dhufaniin beekneef gara Jimmaa akka dhufan mee waamicha akkamii taasista akkamiin affeertaan ilaa wanti guddaan maa inni Jimmaa hangafa hundaati biyya abbaa Jifaarii biyya nyaataa biyya dhugaatii biyya jaalalaati biyya immoo birriin jirudha especially investoroonni bunarratti dhuftanii asirratti warshaa adda addaa dhaabuudhaan magaalattii keessatti immoo especially gamoo gurguddaa dhaabuudhaan galii gaarii argachuu dandeessu biizinasaafis waan guddaa waan saffisiisaa waan jiruuf chaansii kanatti fayyadama. Ayyee galatoomi bagana kan ufira deebi. Thank you so much.